daawwat magaalaa Jiizan keessatti sabboontota fi miseensota ABO'tiin qophii dilboo yookaan gadaa hawaasi. Ya Abbaa Magarsaa Hundeen jedhama. Idda bu'aa dhaqat konyaa Jiizan konyaa ABO shambara 36 qabaa jechuudha. Waggaa dheeraadha jechuudha. Inni gahee qabsoo waggaa dheeraadhaa jiran silaa akkuma beekamu ani biyyatti galee qabsootti dabalamellee ni jiraata. Kan ammoo qabsoo haala jirullee ni jedhii humna isaaniitiin baay'ee jira jechuudha harma keessa. Guddoo Saudi Arabiyaadhaa keessa jiru keessa konyaan Jiizan kun gahee guddaa akka guyyaa Iidal Adhaadhaa kana sababeeffachuudhaan walitti dhuftanii qopheeffatan. Iida Soomanaatii fi Iidal Adhaa irratti iida kana sababeeffannee dirqama keenya bahachuu harmarraallee iida sababeeffachuudhaan waan itti dabarsinee irratti hirmaatan jechuudha. Uummanni hoo? Uummanni hoo? Maatee jira jechuudha hawaasni. Akkam turre sagantaan sun bifa milkiitiin goolabdan jechuudha. Konyaadhaa haasawaa miseensota jedhu kan hawaasallee amin gammachiisanii akkasiin bitaadhaa fi gurgurallee ni qabnaa waa'ee miseensota dalagdee dirqama isaanii baatanii jiranii akkasiin xumuraa gumaachinii jirra jechuudha. Okay. Sagantaa kanarratti maddi galiidhaa walitti qabame suni gumaata deemaa jiru kanarratti ilaalcha akkamii qabdanii yaada akkamii qabdame? Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam? Nagaadha bulchaa Toleeraan jedhama. Yeroo dheertuudhaaf bu'uureffama konyaa kanaaf jaarmiyaa naannoo Jiizan kana ilaalchisee yeroo dheertuudhaaf kan akka bu'uurri isaa hiree tokkicha uummata tokkicha saba tokkicha kan jedhuun uummata Oromoof yeroo dheertuudhaaf rakkina gadadoo bal'ina bilisummaa Oromoo duubaaf kan utubee yeroo dhaabichi bada garaa tokko jira. Qabxiilee sun maalidha? Wal duraa duuban dhabamsiisuudhaaf yerootti shirri keessaa fi alaa halagaa fi saba keenya deemaa jiru akka dhaabbatuu fi addi bilisummaa Oromoo haqa kanarraa yeroo dheertuudhaaf uummata Oromoo afaan faajjiidhaaf yaada haqa uummanni Oromoo argachuu akka qabu murteeffannee murtii keenya yeroo dheertuuf qabnus ammas haaromfannee jirra. Hidhaa fi ajjechaan ilmaan Oromoo biyya keessatti maqaa adda bilisummaa kun immoo kufaatii sirnicha darbillee hanfidee fi ammas kanaa booda waan humneessurratti tokko akka hojjetu akka akeekkachiisaa fi akka qabxiilee jabduutti hubachiifna. Adda bilisummaa Oromoo kan jaala keenya jaalla Daawud Ibsaatiin kaayyoo ganamaa qabatee deemu irratti bifa gantoonnii fi adda bilisummaa Oromoo irra dhaabbachuu fi haala siyaasaa biyyattii keessatti illee akkatti hirmaanne godhamaa jiru dura dhaabbannaa. Waan kun sirna miti qajeelaa miti. Adda bilisummaa Oromoo tokkoof tokkicha biyyattii Itoophiyaa keessatti nagaa waaraaf bulchuudhaaf yoo deemame ta'e Itoophiyaas hubatee uummata Oromoo wajjiniin yookiin adda bilisummaa Oromoo wajjiniin akka tarkaanfatuu fi nagaa waaraa akka bu'u dhaammanna. Guddoo galatoomatiiti. Mee uummanni keenya jira keessattuu akkuma isinillee quba qabdan naannoo keessan sanitti rakkinni uumame ni jira. Haalota kana hundarra gaddisiisaan ilmaan Oromoo irratti waan makkatti ga'uu fi dhiibbaa irra ga'u dura dhaabbanna nuti akka konyaa keenyaatti. Miidhaa uummata Oromoo dura dhaabbannaa. Kanaaf immoo yaadaa fi qalbiin diinonni uummata Oromoo kana warri keessaa qaban immoo hamma danda'amettis akka dandeettii keenyaattis nutis jala buunee hubannee seeratti yookiin saaxiluudhaaf qophiitti jirraa jechuudha. Guddoo galatoomadha. Haaluma kana godhanii gara biyyaa deebi'an suni hojiitti ni hiikamnee ammallee galamee godhamee hanga ammatti hidhaa fi dararaan uummata irraan dhaabbanne maqaa nuti waan kana ilaalchisee haaromti ijaarame kun maqaa ABO'tiin maqaa OPDO'tiin ijaarame kun uummata Oromoodhaaf akka hin fayyannee fi
waan kun yeroo dheertuudhaafis uummanni Oromoo bara 20 ijaarame ijaatee fi kana har'as borus ufaaromsu ni wayyina jenneeti uummata keenya tasgabbiidhaan gochaa akka kanarraa yoo hin deemini kufaatiinsaa anis gara sirnaatti akka deemu bifa danda'ameen irratti qabsoofna jenneeti amanna nuti akkasiin adda bilisummaa Oromootiif godhaadhaa jirtan waan hedduu nama abdachiisu waan hedduu hamilee namatti godhu ulfaa kanarraa fakkeenya fudhatan ni abdanna nagaan nu turaadha yeroo biraa walitti deebinaa turtii gaarii nu tole. Halo, salaam alaikum. Waalaikum. Hayyee. Walumaa galatti dola abur sadi lafaan dheeraa harrallee geeraa jechuudha. Dhugaadha. Har'as gochi godhamaa jiru hidhaa fi ajjechaa fi hiraarsaan danka ammatti seenana deebi'ee ku warran beenatti jira adda bilisummaa Oromoo hanga Oromoo obboleeyyan isaa wajjin haasa'ee qaama tokko seenee jechuu biyya. Akkasi. Eduma akka dhufu beekuu waan darbee fi gocha har'a jiru kana isillee nagaamnu jechuudha. Nuyi of wareeguu fi wanti ololaan hookaa bolola mallaqaatiin hookaa jechuudha. Manaamaa jechuun immoo abjuu jechuudha. Akkana. Adda bilisummaa nabbeelo hookaa agabuu ciisu dhagaa boraafatee muratee kadeemu hin jiru ture jechuu garte. Oromiyaan bilisoomte gaafa biyyi bilisoome addi bilisummaa Oromoo akka bololaan fakkiisanii jechuudha. Dhugaadha. Kun akkana harkan kennan nu edee jechuun finna hookaanii dhabamna malee nu hillee garte haga Oromoon takka hafutti. Dhugaadha. Lafarraa duguugamnee dhumnee. Akkasiiti amma akkasiiti yeroo qabnu yeroo xiqqoo nutti dheerate yeroo biraa walitti deebina nu jiraadhaa ulfaadha. Hayyee. Ani Umar Muhammad Nanjani qabsoon adda bilisummaa Oromoo hayyuun Oromoo hiree murteeffannaa uummata Oromoo galma gahuutti itti fufa. Akka qonnaa keenyaatti haga qabna galatoomaadhaa jajjabaadhaa isin jenna. Ulfaadhaa isin